Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaallee waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalee Boonsaa Addisuu Guuteetti. YouTube chaalee kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo kana yeroo eegaltan laayikii fi koomentii gochuudhaan YouTube'n chaaliin kun akka guddatuu fi nu deeggaraa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniifis sheerii godhaa. Yaadannoo gaazexaa bariisaa kanaan duraa keessaatii lubii bal'inaa sarkaa waa'ee biyya Itoophiyaa maal jedhanii turan wanta jedhu isin yaadachiisuu feene innis akka armaan gadiitti nu waliin tura. Luba bal'inaa sarkaa maal jedhan? Gaazexaa bariisaa. Luba bal'inaa sarkaa ergaa bara haaraa 2013 sababeeffachuun dabarsaniin akkas jedhanii turan. Barri kun bara gaarii carraaf naga qabeessa qabeenya ifaa fi ogummaan guutame akka ta'u isiniifan hawwa. Hawwuu qofaa miti barichi kan rakkinaaf ce'umsaati. Barri rakkinaa kun citee teellaatti haftii bara ce'umsaatu dhufa. Bara ce'umsaa booddee bara ol kaafamuu biyya keenyaa kan waggaa 10tu jalqabama. 10 isa sadaffaati. Waggaa 10 sadaffaa kana keessatti rakkoolee waggaa 500tu hiikama. Biyya kana wantoota 5 turaasaa jira. Inni jalqabaan warra Gibxii hin sodaannu Waaqayyoon wajjin jira. Isa qabna. Inni lammaffaan koronaadha. Koronaan biyya lafaatu waan fixeef nus ni fixa jennee sodaannee nu hin fixu. Ni darba. Inni sadaffaan immoo awwaannisa. Awwaannisni bokkaa kanaan dhumti. Arfaffaan siyaasa. Siyaasni nama sodaachisus duutii fi dhiphinni jiraatus ni darba. Inni shanaffaan dinagdeedha. Dinagdeen keenya ammoo wantoota afran kanneen duubatti hafeera. Ji'a muraasa booda waggaa tokko jedhee jalqabu Itoophiyaan bara ol ka'umsa ishee keessa lixxi. Achi keessatti ammoo guddinni waan jiruuf Waaqayyoo nu kiisa. Rakkoolee 5 kanneen duubatti dhiifnee dabarra. Yeroon Itoophiyaan kaateetti iftuu qaqqabee jira. Wanti dukkanaa fi rakkoo fakkaatu hundi ni ifa, ni hiikkata. Kanaafis ce'umsa gaarii akka isinii ta'uun hawwa. Yeroo kanatti dammaquu malee of gatuun ta'uu hin qabu. Kanaan dura abbaan mul'ataa luba bal'inaa sarkaa maanguddoo waggaa 80 yoo ta'an yeroo baay'ee waltajjii argatan hunda irratti guddinaa fi badhaadhummaa biyyattii irratti uummata isaaniif kadhatu ni barsiisu. Biyya haala qilleensa mijataa qabdu kanatti uummanni ishee of kennee hojjetee jireenya gadadoo fi hiyyummaa keessaa akka ba'uuf nuffii tokko malee barsiisaa turan. Barsiisaas jiru. Mul'ata biyya kanaaf qabaniis kitaabaan barreessanii uummata biraan ga'aniiru. Gaazexaan bariisaa haala amma biyyi keenyaas ta'ee addunyaan keessa jirtuun wal qabatee akkasumas haala raawwii mul'ata isaan waggoota dura uummataaf ibsan irratti dubbiseera kunooti. Duula biyyattii irratti adeemsifamaa jiru. Eega duulli biyya kana irratti duulame baay'eedha. Akaakuuwwan duula 5tu jira. Innis waa'ee biyya Gibxii, waa'ee dhukkuba koronaa, awwaannisa jeequmsa biyyaa fi laafina dinagdeeti. Duulonni 5 kunneen nama raasaa jiru. Yeroon kun biyyattii raasaa waan jiruuf yeroonsaa kan rakkinaaf ce'umsaati. Waan yeroon geeddarumsa jala ga'eef miixuun ni jiraata. Miixuun kun dhumuuf waggaa tokko qofaatu hafa. Amma qabee waggaa tokko kana keessatti miixuun kun ni dhuma. Kana booda Itoophiyaan gara ol kaafamuu isheetti ni deebiti. Waaqayyo waa'ee Itoophiyaaf Isaayyaas 60 naaf kenne. Kunis ifni kee dhufeera. Ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera ka'ii ibsi. Dukkanni limixiin biyya lafaa irratti ni uwwisa. Siif garuu ifatu ba'a. Kan jedhu naa kenne. Isaan dubbisaa fi barsiisaan jira. Duulonni irra natti heeraman 5 duulli Gibxii, dhukkubni kun, awwaannisni, girgirriin biyya keessaa fi dadhabbiin dinagdee nu hin miidhan. Si'a tokkicha lafaa ka'uu rakkinichis ta'ee miixuun kun hafee yeroo ce'umsaa keessa lixna. Kanaaf Waaqayyo saba isaatiin hiriira kana hin ilaalinaatii ol jedhaa ilaalaa jedheera waan ta'eef ol jedhaatii ilaalaa. Bakka rakkina keessanii hin hoqqatinaa teessanii fuula keessan dura ifatu jira jedha Waaqayyo. Isaayyaasuma kana keessatti Tsiyoon kan jedhu Itoophiyaa, Yerusaalem kan jedhu immoo Addis Ababa jedhi saba kanaaf dubbisinaan jedheera jedhani. Anis dubbisaafiin jira. Mul'ata ol ka'iinsa Itoophiyaa. Waa'een ol ka'iinsa Itoophiyaa kun dinatti mul'ate waggaa 19 fixee waggaa 20ffaa irra jirra. Waggaa 21ffaan bara ol kaafamuu biyya keenyaaf ta'a. Waggaa tokko boodaa jechuudha. Yeroo kana fiigichi dinagdee saayinsii namaa wantoota hundattuu bakka rafee kaka'a. Sababa kanaatiif yeroon ammaa yeroo dammaqinaati. Kanaafis kan mootummaa otoon dubbachuu dhiisee natti tolayyuu ta'us mootummaan karaawwan lameeninuu abuu barbaada. Saba koofan dhaabbadha jedhee gad of dhiisee badaa hin jiru.
Kanaaf Waaqayyoo saba isaatiin dammaqaa of ilaalaa walloluu wal balleessuu dhiisaatii karaa qajeeltootti deebi'aa jedha. Waa'ee dhukkuba si'anaa. Dhukkubni dhufee kun rukuttaadha. Kan kana jechisiisus tokkoffaa dhukkubni kun biyyoota of dandeenyee saayintistoota ofiin jedhan garmalee caccabsee kan biyyoota hiyyeeyyii ammoo maal isaa dubbannare. Biyyoonni dadhaboon dhukkubicha duukaa caccaban. Sababa kanaan yoo kadhannaa fi Waaqayyotti siquun jabaatee itti fufe nuti ni ceena. Akka warra kaanii nu hin fixuu ni ceena. Sirna kadhannaa adeemsifamaa jiru. Sirna kadhannaa adeemsifamaa jiru Waaqayyoo waan inni waggoota dheeraaf kadhachaa ture naaf dura bu'oonni amantiilee garaagaraa bakka tokkotti dhufanii wajjumaan kadhachuu isaaniitti daran gammadeen jira. Yoo karaa qulqulluudhaan kadhanne Waaqayyoo iyya keenya ni dhaga'a. Kanaaf waanuma gaarii ani itti hin yaadintu ta'e waan yeroo dheeraa ta'e jedhee yaadaa turetu yeroo gabaabaa keessatti ta'e. Kanaan dura keessumaa waldaaleen wal nyaachuu malee wal guddisaa hin turre. Amma yaadumaan walitti siquun isaaniiyyuu Waaqayyoof haa galatuun jedha. Kanas osoo ministeerri muummeen walitti isaan fiduu baatee hamma bara baraattuu walitti hin dhufan ture. Kanaafis Waaqayyoof galanni haa ta'u. Karoorri waggaa tokkoo kun akka milkaa'uuf amantootaaf dura bu'oota amantiirraa wantoota eegaman. Amma egaa yeroo rakkinaa kana ilaalanii akka abdii hin kutanneen gorsa. Abdiidhaan akka itti deemaniin jedha. Yeroo haaraa bara haaraa jireenya haaraatu dhufa. Kanaaf dhaabbileen amantii kamuu fuula Waaqayyoo fuuldura dhaabbachuu qabu. Wanti dukkanaan nu darbuu hin jiru. Ifa guddaatu dhufaa jira. Kanaaf waan amma irra jirru ilaallee dhiifnee ifa isa fuulduraa haa ilaalluun jedha. Raajiin Isaayyaas boqonnaan 60 kanuma dubbata waan ta'eef. Itoophiyaan biyya lafaattiif qoricha taati. Waaqayyo waggaa 12ffaa irratti natti dubbateera akka Itoophiyaan qoricha biyya lafaa taatu. Kanaaf waggoota itti aananis biyya lafaatiif qoricha ni taana. Rakkinnii fi qoromsi kun ammoo saba qoruuf malee ajjeesee fixuuf kan dhufe miti. Wantoota kitaaba isaanii keessatti eeraman keessaa kanneen raawwatamaniif hin raawwatamne. Wanti hin raawwatamne hin jiru. Hundumti isaanii raawwatamaniiru garuu albuudni hin qotamne boba'aan hin baane kan naannoo Somaaleetti yaalame baheera hin jedhamu. Karaan gara biyyoota Afrikaatti fuulla'u asii jalqabamee gara Keeniyaatti geessu ni deemama. Kana boodas itti fufa fooqii dhedheeraan ani barbaadee mul'ataan arge 3-4 tokko jalqabamaniiru. Xiyyaarri guddaan Eerbaas jedhamu dhufeera kunuu 4 biyyoota adda addaa wajjin araarri bu'ee nagaan argameera. Wantootni xixiqqoon hafan yoo jiraatan uummanni biyyoota Afrikaa viizaa tokkoon walitti dhufuu fa'i daldalli ni jalqabama. Hariiroo cimaatu uumama. Tokkummaan Afrikaa yeroo sana ni jabaata. Kan amma jiru ni diigama. Waldaaleen cufamanii manatti deebi'uu kun kan ta'eef akka namni of yaadatuu fi yoo waldaa ta'e walitti qabamee harka rukutee galaa. Yoo manatti deebi'ee yaaddoon dhukkubbii kun qaqqabsiisaa jiru sirriitti hubatee biyyaa fi ofiisaatiif ni kadhatees ni argata. Waldaaleen cufamuun kanaa fi yeroon kun yeroo namni waaqa isaa wajjin walitti araaramudha. Namuu yeroo kanatti lafa dhaquu hin qabu. Sababii kanaatiif Waaqayyo akka inni mana isaatti of jajjabeessuuf amantii ija qabus arguu jalqaba. Wanti hamaan kun yoo miilla isaa jala teenyee ni dabarra. Kanaan dura lolli darbeera. Wantoonni akkanaa macaafa qulqulluu keessa iddoowwan baay'ee jira. Yoo mo'annaan jiraate ni darba. Waaqayyos ni dabarsa. Dhaamsa. Yoomiyyuu taanaan biyyi keenya waggoota 150 fi dura waan hojjette jiraatte hin qabdu. Saba muraasarraa kan hafe garbummaatu irra ture. Amma garbummaa irraa ka'eera. Erga garbummaan irraa ka'ee dhaloonni taa'ee warra siyaasaaf aktiivistii dhaggeeffachuu dhiisee hojii jalqabuu qaba. Warra waa kalaqaa jiran jajjabeessuu fi bira dhaabbachuu barbaachisa. Dammaqnee lafaa ka'uu qabna. Warri rafee haa ka'uu. Warra du'e keessaa dammaqanii hojii ofiitti deebi'uu barbaachisa. Yeroo haguuggatanii ciisanii fi nan hiyyoome jedhan ga'uu qaba. Surree moofee yookiin jilbatti murame uffatanii deemuun ni ga'a. Amantii ofiitti cimuunis daran barbaachisaadha. Yoo eebba Waaqayyoo barbaanne isaaf ajajamuu fi isa dhaga'uu akkasumas waan inni jedhe hojiirra oolchuu barbaachisa. Eebba lafa kanaa yoo barbaachise sammuu keenyaan yaaduu, hojjechuun, harkaan hojjechuun, miillaan bira ga'uu barbaachisa. Wanti kana caaluu hin jiru. Kanaaf namni keenya sammuu isaatiin yaadee miilla isaatiin deemee bira gahee harka isaatiin hojjechuu qaba. Kanaaf namni keenya bakka taa'ee haa ka'u.
yaadachiisuuf gama biraatiin adoolessa bara 2010 keessa gaazexaa Bariisaa wajjin gaaf deebii kan taasisan abbaan raajii luba bal'inaa sarkaa akkana jedhanii turan. Itoophiyaan akka haadha koottan jaalladha maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Waaqayyo akka biyyaatti eebbisuuf waggaa 25f kadhachaan ture. Bara 1994 wangeela barsiisuuf Jarman dhaqeetan waa'ee Itoophiyaa guyyoota 3f soomaaf boo'ichaan kadhachaa ture. Waaqayyo waa'ee Itoophiyaa waan tokkotu anatti hin mul'isin gara biyyaatti hin deebi'u jedhees kadhadheera. Utuun kadhachaa jiruus guyyaa sadaffaatti halkan sa'a 9tti mul'atan arge. Mul'atichis waa'ee guddina dinagdee Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatu ture. Akka mul'ata kootti Eertiriyaan Itoophiyaa irraa gargar hin jirtu. Eertiraa Tigraay Walloo indastiriidhaan Baalee Arsii Shawaa Goojjam midhaan biyyattii irra darbee biyyoota biroo danda'u akka oomishan Sidaamaan Harar Kafaa Gaamoo Goofaa Wallaggi Iluu Abbaaboor Buna Shaayii Abaaboo mi'eessituuwwan agiroo industiriidhaan maqaa ni argatu. Sababuma kanaan bakki buufata xiyyaaraa sadii ni qophaa'a. Itoophiyaa dhihaa gara harka bitaatiin kaargoo dhaqee kuduraalee fi muduraalee fuudhee gara biyya ormaatti geessu ni jiraata. Akka mul'ata isaaniitti Affaar Shawaa Kaabaa Walloo Kaabaa fi Boorana keessatti albuudota gosa 18tu argama. Tigraay Sidaamoo Wallaggi tokkoon isaanii keessatti ammoo albuudota 20 oltu argama. Alboonni boba'aan biyyattii irra darbee biyyoota biroo ga'uu fi biyyoota Arabaa caalu Affaar Somaalee Baaroo Akoobootti akka argamuu fi boba'aan Itoophiyaa keessaa ba'u kun biyyoota biraa caaluu ta'a. Mootummaan Itoophiyaas akka qilleensa kaaba kibba bahaa fi lixaa walitti dhufee bubbee ta'e qilxuu guddaa buqqisee mataan lafa keessa dhaabuutti ni geeddarama. Akkinni waggaa 300 uummata keenya irraa ni kaafama. Biyyoonni Afrikaa tokko ta'anii viizaa tokkoon akka adeeman daandiin haaraan baatuudha hanga Keeniyaatti ni ijaarama. Daandichi bishaanii fi lafa gogaarra ba'a. Konkolaataan daandicharra deemus lafa gogaarra akka konkolaataatti lafa bishaanii irra akka dooniitti ni adeema. Itoophiyaa, Keeniyaa, Taanzaaniyaa fi Ugaandaan biyyoota boba'aa erganidha. Daandichi karaa boba'aa fi paarkii biyyaalessaa ni ta'a. Daandiin Finfinnee keessaa boordiilee Afrikaa hunda bira ni ga'a. Gamoowwan dhedheeroonis magaalattii keessatti ni ijaaramu. Qonnaan bulaan bilbila kiisii keessaa fuudhee akka itti fayyadamu faana waggoota 16 mul'ataan argeera. Mul'atichi waggaa 30 keessatti kan raawwatamu yoo ta'u, waggoonni 10 duraa yeroo miixuu rakkinaa fi gidiraati. Waggoonni 10 itti aanan yeroo jijjiiramaa fi ce'umsaati. Bara ol kaafamuu Itoophiyaatti barri ol kaafamuu kun xumuramuuf waggaa 3tu hafa. Waggoota 3 dhufan keessatti waan hin yaadamnetu ta'a. Dhaabbileen amantii walitti dabalamanii nagaa fiduu, mootummaan ni araaramaa, biyya keessa nagaatu jiraata, hojiilee gurguddoonis ni raawwatamu, hooggantootni Waaqayyoo sodaatanis biyyattii ni bulchu. Waggoonni 10 dhumaa ammoo bara ol kaafamuu Itoophiyaati. Kitaabni mul'ata isaanii kun mata duree bara ol kaafamuu Itoophiyaa jedhuun bara 1998 afaan Oromoo fi Amaariffaan maxxanfamee gabaarra jira. Waa'ee geeddaramuu mootummaa Itoophiyaa kitaabicha irratti barreessuu baatanis waltajjiilee argatan irratti barsiisaa akka turan ni dubbatu. Dhibaayina keenyaaf malee addunyaa irra biyyi akka Itoophiyaa qilleensaa fi lafa gaarii qabdu hin jiru. Sabni keenya garuu hanga yoonaatti hojiitti hin dammaqne. Yoo xiqqaate sa'aatii 10 hojjechuutu nurraa eegamaa jedhu. Hojii bal'isannee hojjechuuf sammuu keenyas bal'isuu qabna. Nama hojii of taasisuuf of qopheessuu qabna. Biyyattii keessaa namni hojiitti fiiguu hin jiru. Wanti nuti hojjennus nurraa hafee nama biraa akka ga'utti hojjechuu qabna. Barattoonnis hunda caalaa barumsa isaaniitti cimuu qabu jedhan. Kana malees hojii gurmaa'anii hojjetan bu'aa olaanaa kan qabu ta'uu eeraniiru. Walumaa galatti bu'aa bayii jireenyaa lubni bal'inaan keessa darban mul'atni isaanii fi gorsi isaanii miira jabaatanii hojjechuu nama keessatti hora. Kanaafuu aadaa hojii keenya fooyyessuudhaan hundumtuu ofirra darbee biyyaaf bu'aa buusuu akka danda'u hojjechuu qaba.